Maaliif akka koomentii cufee nuuf gaafii fakkeenyaaf yaada koomentii jalattis argin jira. Yaada koomentii sana namni gaarii irra caalaan yaada gaaris warroonni Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus sudah waktu kia hadda akkuma beekamu waan social media irratti adeemamaa jiru akkuma duraan sini waraabeen ture waa'ee caaltuu fi murtaa irratti jechuudha. Sana sini qabate dhufe murtaa irratti maal keessa jira akkam waan akkamii raawwataa jira jedhu jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya akkuma duraan sini qabatee dhufeetti Mukhtar amma yeroo ammaa kana keessa maal keessa jira akka jedhu kan sana wal qabatee siniif waraabuun dhufe jechuudha. Egaa duraan dursee nageenyi kiyya sin bira haa jiraatu jecha Mukhtar akkuma beekanii duraanis ni ibseen ture. Mukhtar haadha waa'ee sooshaal miidiyaa kanarratti adeemamaa jiru kana namoota baay'eedhaaf gaafii ta'ee jira. Wanni kun raawwatamuu qabu dhugaadha. Wanni kun raawwatamuu qabu. Akka nama kamiittuu taanaan wanni kun raawwatamuu qabu. Kanaaf Mukhtar gama danda'ameen nutis qaamaanis wal arginee jirra. Haasofsiisnee jirra. Wantoota miidiyaa kana irratti adeemamu baay'ee nu dubbisee ture. Haala nu dubbisee jira jechuudha. Kanaaf warroonni jechuun ilmi namaa kamuu ni dogongora guddaa keessa gala. Nama ta'ee namni hin dogongorre jechuudha. Ni beektu namni kamuu ni dogongora nama ta'ee Rabbiin alatti namni kamuu ni dogongora jechuudha. Kanaaf daawwattoonni keenya akkuma jirtanitti caaltuu dhaqee yoon sa'aatii yeroo argadhetti dhaqee sinya haasofsiisee isas illee yoon sa'aatii argadhee isa bilbilaan kaasee wajjin haasa'us ni barbaada siniif dhiyeessu jechuudha. Kanaaf Mukhtar wanna kanarratti nutis namoonni biraas ni jiru qabanneen siniif dhiyaanne wanni kun dogongora keessa akka isa galchee fi wanni kun akka ammas kuni hawaasa keenya fuuldurattis jaallatamaa miti ta'uu isaa ibsine jechuudha. Kanaaf akka inni of qusatu kanarraa akka deebi'u gorsinaa ammas hanga viidiyoo wayii postotee ture yaada koomentii illee cufee ture viidiyoo sanarratti argeen ture. Viidiyoon sun immoo maaliif akka koomentii cufee nuuf gaafii ta'e. Kanaafuu daawwattoota keenya mee isin yaada keessanii nu ibsa. Isalleen akka dandeenyetti qaama wal arginee jirra waan ta'eef wal arginee jirra. Murteessinee jirra anaa fi obboleessa kiyya Umar jechuudha. Isa wajjin wal arginee jirra. Kanaaf yaada kana qabannee isas ni qabannee wanni kun dogongora keessa isa galchaa jiru beekamaadha. Isa qofa osoo hin taane nus dogongorsiisaa jira jechuudha. Kanaaf kanarraa akka of qusatu itti himnee jirra nuti dhibbaan dhibbatti. Nutis gama obbolummaatiin gara hiriyyummaatiin aarsaa barbaachisu kaffallu. Maaliif hin dhiisnu waan ta'eef. Kanaaf daawwattoota keenya namni kamuu hin dogongoraa amma fakkeenyaaf yaada koomentii jalattis argin jira. Yaada koomentii sana namni gaarii irra caalaan yaada gaaris warroonni gorsaan hin jettanis jiru. Warroonni immoo arrabsees ni jira. Arrabsi immoo ilma namaa jallisa malee ilma namaa hin qajeelchu. Arrabsoon hin barbaachisu dhala namaatiif. Maaliif Rabbiin arrabsoo keessana yookiin dhugaatti yeruma sana Rabbiin fudhachuu danda'a waan ta'eef. Nama jallate tokko yeroo lama yeroo sadii gorsuun dirqama. Akka amantaattis yoo ta'e akka hiriyyummaattis yeroo tokko ni gorsita, yeroo lama ni gorsita, yeroo sadii ni gorsita. Sadaffaa irratti sidii ta'e taanaan nama sana buloo gochuun yookiin immoo ofirraa dhiibuun dirqama jechuudha. Nama kana ni gorsina akka waan kanarraa of qusatu ni gorsina. Into'annaani isinis daawwattoonni keenya
dhiifama gochuu fi waan kana dhiifama godhaati innis akka of sirreessu dirqama goona waan ta'eef akkasii ilma namaa ta'e waan namni dogongorre hin jiru jechuu barbaadeeti gabaabumatti. Kanaafuu tokkichaan baanee yoo arrabsoon kun hin ta'u kan jedhuuf ani xiqqoo ishiinatti dhagahame maaliin osoo ana ta'ee akkami kan jedhu natti dhagahame. Kanaaf daawwattoonni kun koomentiidhaan inni koomentiin cufe ani baasawee sababa inni koomentii cufeef na aarse ani koomentii cufuun qabu maaliif inni daawwattoonni nama gorsu. Ibin daawwattoonni nama gorsu. Fakkeenyaaf yaada gaarii namoonni namaa kennan jiru. Koomentii sana keessa namoonni yaada gaarii nuu kennanii koomentii sanarraa dubbisnee yaada gaarii fudhannu jira bornatu gaarii kan qabu jira. Kanaaf nama arrabsuun akkam ta'etti natti dogongora fakkaata. Amma sirreessuun yoo aga danda'ametti isa wajjin namni sirreessinaan inshaallah daawwattoota kiyyaa hordoftoota yoo isa viidiyoo isaa argee isa wajjin wal quunnamne yoo arguun baanaan caaltuu duranii naqaa naa tokkos dhaqaatumaan jiranii dubbisanii kanaaf caaltus jajjabeessinaanii kanaafuu daawwattoota kiyyaa wanni gabaabaa karaa gabaabaadhaan isin ibsu nabaarinaa ilma namaa abaaruun hin ta'u maaliif namni ittuu jaallata namni yoo abaarame ittuu jaallata jallinni namaa immoo abaarsi nama jallisa malee nama hin qajeelchu irra caalaan nama gorsutu gaariidha yoo yaada gaarii argate namni suni qaama miira isaa of to'achaa deema rakkoo raawwataa jiru sanarraa ammaaliin ka jedhu maal keessan jira namni jecha gaarii naa ibsaa jira. Sababni jecha gaarii naa ibsu kun maalidha ka jedhu of to'achaa deema. Jechi badaa namaa immoo itti nama jallisa. Daawwattoota isin jaalladha. Nama kana inshaallah. Wallaahi anis sammuu baay'ee na dhibbisee jiru. Kanaaf yeroo jecha kana abaarsa kana argee jedhu ni dhibbadhe dhugaa. Kanaaf isin daqiiqaa meeqa guutu? Kanaaf nama kana abaaruurraa walumaan taane yaada gaarii kenneefi ibsineefi akka inni qajeelu yookiin akka karaa isaatti karaa duraanitti deemee jireenya isaa fooyyessuu fi bakka duraan jirutti akka deebi'u goona daawwattoota kiyyaa. Abaarsi namaa immoo nama jallisa malee nama hin qajeelchu, gorsi namaa immoo nama qajeelcha malee nama hin jallisu. Kanaaf obboleessa keenya qaalii inshaallah hin gorfannaan yoo argine akka dandeenye gorsineen isiniif waan kanarraa akka deebi'u ni goonaani mucoo illee yoo argine akka isa wajjin waan akkanaa raawwannee barbaanneni isiniif mitaana itti himna isheettis dhugaa jirtu itti himne akka waan kana raawwanne jechuudha. Daawwattoota keenya yoo gama mana caaltu deeme yoo deemuu baadhes immoo guyyaa biraa viidiyoo biraatiin ishee bira dhaqee isinii waraabee dhufuun danda'a. Aga walitti deebinutti nagaan naaf tura. Turtii gaarii isinii jedha.